soba edde Sumayyaan ka soba barakinaan dhugne Sa'idooni soba chartika soba akkamitti soba ta'e sinittani magaa waan isheen jette na isaanii roozaa irratti hojii hojjechuufidha. Hunkaani Sa'idoon roozaadha jedhee barakiinaa dhuguu miti bishaan birciqoo tokkoyyuu dhugu eenyuufu Sa'idoon bishaan Sa'idoon eenyuufu bishaan jechuun waan ebeluuna dheebosseera jedheeyyuu akkanatti bakka kennee fi hin dheebotu yuutiin kun barakiinaa dhuguu miti. Sa'idoon barakiina si jammaretti yeroo ciise sireerra yeroo ciise namni yeroo barakiinaa ta'e qoricha dhugu na dhiqamee dhufu hin dadhaba. Dhiqamee maal jennaa dhufu baay'ee dadhaba waan ta'eef seeraan ciibsamee gulukoosiin inni hirkatee jira. Tiraasitti akkas hirkatee jira. Yeroo roozaan hin odeessitu hin dhagahu bakka manaamin. Achi wanti kun roozaan ijaatti hin heerumu jettee fi roozaa irratti jara lamaatu beezaa fi Sa'idoon mari'ateetti. Kana as raggiceen ummina giraachuu itti jala mureen isinitti hima. Beezaa fi Sa'idootu mari'atee roozaa irratti hojii hojjete. Roozaan akkanaatu fi roozaan maal akka jettu ilaaluu fi baqa roozaan hin heerumu waan jetteef. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u baga jiraattan magara keessanii darbaa jiraadha siniin jedha. Maatii dhuguma Sa'idooni barakiinaa dhugeera yoo ta'an immoo 5 leetirii orjinaalii kana dhugaa. Barakiinaa baqa barakiinaan biyya isaatti hin horsiifama jennudha. Sa'idoon dhuguma barakiinaa dhugeera ta'an kun waa dangala kun shanan shi dhugaa litira shan kana dhugaa garuu hin dhugune bishaanuun dhugu. Sumayyaan jechuudha akkanatti itti bashaatetti qoosaarte jechuudha. Sa'idootti qoosaarte akka ajaa'ibaa jechuudha. Roozaan yoo itti heerumette dirqaman itti heerumsiisu iyyuu isheen bakka itti heerumuun barbaanne. Kanan jedhu beezaa tabiyyaan suni qayyi maal jette maali rifeensa diimaan suni qayyi ciraan suni isheenoo mana maaliiti mana eenyuutidha. Amma fakkeenyaaf roozaan maa itti seetanii yoo an akkanattiin beezaa gara Sa'idootti deebisee haala kanaan jechuudha. Sa'idoo faana wal fuudhanii faana jiraatanii booda anaanillee na jaallachuu danda'a jettee dhuguma akkas jettee barbeeza. Amaarifarratti afaan Oromoorratti jetteetti ilaataan beeku. Amaarifarratti garuu maa itti seetan yoo akkanatti ani waamee roozaa akkanatti waamee roozaatti himee dhukkubsachuu Sa'idoo waamee achi naatee Sa'idoodhaa tolettee Sa'idoo faana jiraachuu eegaltee booda immoo anaaf bakka ni qabaata anaanis na fuudha jette beezaa naasofte jechuudha. Sumayyaan immoo ati immoo mana maaliitidha eessadhaati ati maaltu si gashee as keessaa itti kana sadan keessa maaltu si gashee roozaa nan beekaa. Sa'idoon immoo inaaftee maal jetteenis abbaa ijoollee koote ammayyuu addaan hin baane ni kaanarraa qaba yoon dubbadhes yoon dhiisesi calin jedhu itti. Ani irraan callisu yoomillee taanaan baay'ee Sa'idoo irraan callisu itti bara. Hin araaramtus hin callistus. Maaliif abbaa ijoollee kooti human haasaa human dubbadha. Na kijiba haasaan diraamaa wanti irratti hojjetanii diraamaa maqaan ishii roozaa irratti hojjetanidha kun. Qinibbirii Sa'idoo fi beezaati malee roozaanii akkasatti heerumtu barbaadde Sumayyaa sodaatte kan jedhan soba. Fedhii ishiitidhaan ani koo isheen gorse malee anaaf jedhi dhiis hin jenne anaaf jedhi Sa'idoo dhiis hin jenne garuu ofii akka dhaqxe miidhamne hin jedhe. Kanaaf roozaan immoo hin beekti. Dhugumayyuu namiidha Sa'idoon jetteetudha kan isheen dhiiste malee ani amma gaasaan ituma wayitee akkasin jedhamaayyuu qoricha dhugee maalii dhugee hospitaala jira hin jedhamaayyuu sababii keetti hin jedhamaa kottu Sa'idoonii dadhabee kan dhukkubee jira kan dadhabeera kottu dhaqne gaafanna jedhaniitu ol fuudhanii dhaqanii agarsiisu malee haramanii akkamitti beezaanii haramanii akkamitti kan itti agarsiiste. Na roozaan hollaalteen kufne roozaan isa kufte irratti roozaan dhuguma kuftee jette. Roozaan isuma dhuguma of olaaltee kuftee. Achi immoo manni kaameraamaaniin sun kaameraamaaniin maaliif viidiyoo dhaabee beezaa qabuu dide. Hamma isheen maal taatutti kaameraa irra dhaabee waraaba. Mina ayina jilinnatiidha.
Innaa roozaan keessaniin sakufte isheen Sa'iidootti geessite roozaadhaa gaddaarti. Sa'iidootti qoostee roozaadhaa gaddaarti. Argitanii namni maadha abbaa ijoollee keetti hin qoosin maaliif yoo ta'e abbaa ijoollee keetii. Dhugeeras yoo ta'e dhugnes yoo ta'e abbaa ijoollee keetti hin qoosin. Isheen amma roozaa bakka roozaan dhiistemni teermoo dhiistemni kanaaf roozaa jala ashabashabaarti. Roozaan dhuguma miidhamteetti roozaan dhuguma kuftee roozaani akka isaanii miti roozaan miskiina akka isaanii dubbiin beektu akka isaanii falaac qoraacii miti. Isaan garuu falaac qoraacii waan ta'aniif wanti diraamaa kana roozaadha qopheessan malee abadan asiin kutaa asiin na baasaa Sa'iidoon barakiinaa hin dhugne jette ka Sumayyaan jechuudha. Sinoo maayetta qoy diraamaa amma kana ga'u akkuma isheen tole jettuuf Sa'iidoon dhaqee hospitaala ciisaa akkanumatti garsa lamsoba. Isheen maaliif Sa'iidoo xiqqeessuu barbaadde bakkuma deemtutti Sa'iidoo bakka deemtutti geemiidha ala hojiidha ala gochuu barbaadde. Kanaaf hamma kana dubbii amma kana ga'u Sa'iidoo saalfachisa. Duri kaastee jechuudha. Ammas immoo sobadha ittiin sobuu itti. Na Sumayyaan har'aa amma gaa roozaadha azante. Roozaan immoo na azante akka jettuuf. La Sa'iidoo salphisaatti irra deemaarti roozaallee waan fayyaduu hin qabdu. Kan abbaa ijoollee ishii xinnoo gara laafumaan agarsiisne roozaadhaa fayyadi roozaadhaa gadi jechuun kijiba fakkeessuudha jechuudha fakkeessuudha. Na roozaan illee kufteetti siniin jedha Sumayyaan immoo akkanatti dhuftee cabacabdee ganamaan gammaddeetti naa bari'amoo naan bari'uu jettee yeroo kan guyyaadhaan viidiyoon gadhiistu kaleessa viidiyoo gadhiisteetti akka bira guyyaadhaan viidiyoon gadhiistu barisheen amma garuu gammachuu ajaa'ibaa keessa jirti maaliif Sa'iidoonis akkas bakka aca barabbaramee jireenyi isaa ammas deebi'e Sa'iidoo ammas deebi'een aca barabbarame argitanii deebi'ee malaaqixee abe bara ammas mataa miilli isaan beekamu bar Sa'iidoon ammas isheen immoo kana gammachuu keessa jirti Sumayyaan jechuudha garuu sirrii miti waan akka kana maalis haa ta'u maalis isheerraa kan eegamu yaa qusataa haasa'uu ture Sa'iidoo kana dhibbatti kan isheetti aanumas ta'e booris iftaanis bara kamiyyuu Sa'iidoodha malee roozaa miti. Roozaa yookaan waan ta'e walitti bu'anii wal tadabaabbaranii bilookii wal godhuu danda'u. Sa'iidoo faanillee ammaan bilookii gootee ijoolleen lama jirti. Huma deebi'anii wal argu. Kanaaf isheen amma Sa'iidoo aarsuuf Sa'iidoo bakka nama birattis akka inni hin fudhatamne gochuudhaaf jechadha. Kan isheen dubbii amma kana haasoftu jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisti hojiin Sumayyaa jechuudha. Baay'ee nama aarsa. Har'as dhufteetti qooste. Nan dhuga shanan kanan dhugaa akkuma hin gaddafte jettee rooza ettee nan bu'atte ettee kolfisiiste har'as immoo jechuudha Sa'iidootti qoosuudhaaf jettee shan fidattee dhufte. Innaa kana siniin jedha inni wayisi